qabeenya uummataa gubuuf saamuun jabaatee itti fufee jiraachuu jiraattonni bakkichaa BBC'tti himani. Akka jiraataan bakkichaa dubbifne tokko nuuf himetti aanaa Qondaalaa ganda Gumaa Gaararbaa jedhamu keessatti sanbata darbee dargaggeessa Yisihaaq Mahammad Gabbisaa jedhamu humnoonni waraana mootummaa eega qabaniin booda haala suukanneessaan ajjeesuu jiraattonni himani. Sababni ajjechaa kana raawwataniifis waraanni bilisummaa Oromoo waliin hariiroo qabda jedhamuun kan ta'e maddeen keenya gabaasanii jiru. Waraanni mootummaa lixa Oromiyaatti bobbaafame lubbuun namoota baay'ee galaafachaa jiraachuu fi namoonni ajjeefaman kanneen uummanni awwaalates qeerroowwan dirqisiisanii boollaa baasaa jiraachuu fi siidaa diigsisaa jiraachuu jiraataan aanaa Qondaalaa BBC'tti himee jira. Walumaa galatti haalli nageenya lixa Oromiyaa keessatti jiru ulfaataa ta'uurraan kan ka'e qeerroowwan baay'een qe'ee isaanii gadhiisanii bosonatti baqachaa jiraachuus jiraataan kun dubbata. Sagantainsa mau waan akka filannoodhaaf tasgabbeessina waan jedhanii firii karaa mootummaa labsan sana baatee uummanni dhaggeeffate waggaa darbe qabdee hidheetidhaa ture mucaa qeerroon ture raana bosona jiran qallabdee saniini Yisihaaq Mahammad Gabbisaati jiraataama ganda shuuraa beektuuti jechanaadha achiin darbitee mucaa sana milishooti dhiiftanii darbinaa jennaan eeboo godoo isaaniitii fuuteen eeboo kana mataa keessa gadi baaftee eeboodhaan ajjeeftee maatiidhaan fuudhaa ittiin bira dabalte. Eega isaa ajjeeftee booddee karaa ganda Gumaa Gaararbaatti galtee ganda Gumaa Gaararbaa keessaa immoo naannoo gaara Gaararbaa jala gabaa Dabinee jedhamu jira. Dabinee sana keessa dhattee mana Mutafaa Booboo nama jedhamu mana gubbee achumaan magaalaatti achi addeeffite uummata magaalaa sana keessaa qeerroo funaantee waraana lolaan iddoo adda addaatti wareegamanii reeffa ijoollee nama 8 nama 7 wayiiti maqaa isaaniillee hunda adda addaan uumaa beekna ijoollee achitti awwaalaman sana. Kaardii filannoo eenyummaa hin qabne dhalaa eenyummaatu waggaa eenyummaa bakkoota baay'eetti osoo leena. Bulchiinsa magaalaa Buraayyuu ganda Gafarsaa Noonnoo jedhamu keessatti kaadiroonni mootummaa naftanyaa bobbaasee ijaaramanii leenjii fudhatanii uummata Oromoo irratti reebichaa fi ajjeechaa gaggeessaa kan jiranii akkuma beekame filannoo alana adeemsifamaa jiru kana keessatti manarra deemanii mana namaa reebuudhaan barrii reebuudhaanii waraqaa filannoo fudhadhaatti mootummaa kana filadhaa jechuudhaan humnaan uummata reebanii dirqisiisanii too humnaan manaa baasuu yaalanii garuu akkuma yaalii geggeessan yaalii sanatti milkaa'uu hin dandeenye magaalaa Buraayyuu keessatti qeerroommoo iddoo hojjaa isaattis manarras deemanii humnaan waraqaa filannoo fudhadhaadha jechuudhaan qeerroon gaafii dhiyeesseefi waraqaa eenyummaa hin qabnu barame waraqaa eenyummaa sin gaafanne waraqaa eenyummaa argachuu hin dandeenye jedhanii waraqaa eenyummaa siniif kenninaa koottatii galmaa waraqaa filannoo fudhadhaa achumaa waraqaa sinii kennina dhattanii waraqaa eenyummaa fudhattu waraqaa eenyummaa har'a filannoo irratti soba kijiba uummata Oromoo mooksuudhaafi malee uummata burjaajessuuf malee waraqaa eenyummaa maallaqaan kan gurgurachaa turan nama maallaqa qabutu waraqaa eenyummaa kana qabatee itti fayyadamaa ture. Waraqaa eenyummaa ni gurguru malee uummata Oromootti guyyaa tokko ganda magaalaa Buraayyuu keessatti eenyummaa qeerroo kamiif kennanii hin beekani. Har'a namseen qabnaani waraqaa siniif kennina kondomneemini iddoo garaagaraatti ijaarramaatii jira carraa kana itti argattu jedhanii uummata burjaajessaatii jiru. Nama didee reebisa irratti geggeessaa jiru. Uummanni reebamaa qeerroo reebaa hidhaatti guurratiidha kan jiranii akka magaalaa Buraayyuutti bakki itti dhanuu dhabamaatii jira uummata. Kanaaf uummanni Oromoo quuqqama saba isaatii qaba malee waraqaa fudhachuuf dhimma keessaan qabu. Amma achirratti chaajjabaa turetti namni waraqaa sana fudhachaa ture isaaniyyuu firee 2-3 nama taatudha. Yaaduma achi taa'aa oolu malee namni waraqaa kana fudhachaa jiru hin jiru nama saba Oromoo hin taane nama quuqqama Oromoo hin qabnedha kan waraqaa kana fudhachaa jiru malee. Qeerroon tokkollee sabni uummata Oromoo achi naannoo sana gaatiin jiru. Kanaaf uummanni Oromoo burjaajayina. Kondomneemii isaan kennanis hin jiru. Zayinni isaan kennanis sukkaarri isaan kennanis hin jiru. Uummata Oromoo mooksanii booda mootummaa naftanyaa kana filatame jedhamee uummata Oromoo siruma sanyummaadhaan balleessuudhaaf kan isaan itti deemaa jiran. Kanaaf uummanni Oromoo akkuma amma dide kanatti fincila isaa keessaa fi alaa tokkummaadhaan qabsaa'ee uummata naftanyaa mootummaa naftanyaa kana ofirraa buusuu qaba malee filannoo sobaa filannoo dhuga qabeessa hin qabne hayyoota hidhee bakka urumtuu dorgommiin jirretti hofumaaf itti gale kana uummanni Oromoo fudhachuu hin qabu. Akka Buraayyuutti baay'ee nama boonsaa uummanni itti galaan jiru waan ta'eef dhaamsi koo qeerroon keessumaa ala eessoo karaan cufamee
fincilli ka'ee mootummaan naftanyaa kun torbee tokko hin bulu uummata kan karaa kenneef uummanni karaa hundatti cufee tokkummaadhaan yoo kaane falmanne hirma kaayyoon keenya galma gahaa jechuun barbaada. Bifuma wal fakkaatuun baha Oromiyaa magaalaa Awwadaay keessatti uummanni kaardii filannoo dirqamaan akka fudhatu taasifamaa jira. Humnoonni mootummaa abbaan alangaaf bulchiinsi magaalattii poolisii waliin ganda keessa naanna'uun uummanni dirqamaan kaardii akka fudhatu taasisaa turani. Halkaniidhaaf ganamarraatis gandeen keessa naanna'anii namoota sodaachisaaf kaanis hidhaa akka jiranis jiraataan Awwadaay tokko akkanatti ibsa. Awwadaay iddoo ganda Geefaraa jedhamtu keessatti ganamaan tana saadaatiif deeggarsa waraqaa filannootis filadha jedhanii kaardii waan qabnu halkan nu gara yaanii nama doorsisaa jiru. Poolisii magaalaatti abbaa addaa isaan filan haatee filannaahu isaan inni nu taane yookaan yoo filanna malee falmu isaan. Oduma wal fakkaatuunis Oromiyaa kutaalee garaagaraa keessatti sababa kaardii filannootiin dabballoonni PP hawaasa rakkisaa jiraachuun gabaafamaa jira. Akka gabaasaan Oromiyaa BBS dhaqqabetti godinaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti kaardii filannoo dirqisiisanii hawaasatti irraa jiraachuu fi kanneen kaardii filannoo hin fudhanne hidhamaa doorsifamaa tajaajila hawaasummaa irratti daangeffamaa jiraachuus jiraataan kun dubbata. Namoota geejjibaaf lafoon imalan cufan dirqiin dhaabanii xalaa eenyummaa osoo hin gaafatin kaardii filannoo fudhataniitu jechuun kan gaafataa jiran yeroo ta'u yoo hin qabaanne jiraattota dirqisiisuudhaan karaadhuma irratti kaardii filannoo kan itti irraa jiran ta'uu jiraataan kun dubbata. Gochaan dabballoonni paartii biltsiginnaa raawwachaa jiran kun godinaalee akka Baalee, Arsii, Shawaa, Jimmaa fi Harargee keessatti akka malee hammaachaa jiraachuu gabaasaan nu dhaqqabe ni ifoomsa. Filannoon sobaa uummata Oromoo akka gaggeessu yookaan ammoo filannoo sobaa kanaan gabrummaa akka ofirratti labsu godhuudhaaf shirri biltsiginnaan halkanii fi guyyaa hojjechaa jirtu kan lakkaawamee dhumuu miti. Haaluma kanaan kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti kaardii filannoodhaa dirqamaan fudhatan jechuudhaan hal manarra deemanii dirqamaan tokko tokkoon guranii kan ammoo ani hin danda'u yookaan ammoo filannoo kanatti hin hirmaadhu jeemmoo akkasitti afaan qawweetiin oggolchanii mana hidhatti guuraa kaanis ammoo dararaa kaanis ammoo ajjeesaa biyyaas baasaati kan jiran jechuudha. Uummanni Oromoo sagalee tokkoon quba isaatiin gabrummaa akka ifirratti hin fille halkanii fi guyyaa anaannatee aadaati jira. Kanaafuu Oromoon keessaa fi alaan tokkoomee rakkoo isa mudatee jiruu fi shira mootummaan biltsiginnaadhaa yookaan ammoo sirni kaleessa sirna Minilikii fi Immiyyeedhaa deebisuudhaaf jecha carraaqu abadan gonkumayyuu akka isarratti hin hirmaanne tokkummaa isaa alaa fi keessaan jabeeffatee diinagdee siyaasaa fi hawaasummaadhaan wal cinaa dhaabbatee yoo tarkaanfate galma gahuu isaatti ni danda'a. Kanaan uummanni Oromoo immoo rakkoo jajjabduudhaa fi ulfaataa keessa jira. Keessattuu dhimma mootummaan yookaan ammoo deeggarsi gara mootummaatiin godhamu nama kaardii filannoo fudhate malee gonkumayyuu akka hin deemnee fi magaalarraas yoo deemtu yoo bitatte yoo daldaltu yoo bobbaatee galtu yoo bobbaafattu akkasumas imaltuudhaaf yoo karaa deemte kan ati gaafatamtu yoo jiraate waraqaa filannooti. Waraqaa filannoo fudhattu taanaan lammii biyyaa sirraa mulqameeti guutumaa guututti akka lammii lammaffatti jiraachaa jira. Kana jechuun ammoo salphina qe'ee isatti Oromoo isarra mudate uummanni Oromoo akkuma kaleessaa tokkoomee dura dhaabbatee filannoo kana lagatee lagannaa labsa kana galmaan gaatee galma isaatiin gahuu danda'uudha qaba. Ajjechaa suukanneessaaf duulli sanyii duguugguu Oromoota Walloo irratti baname akkuma tuffetti jiraachuu maddeen keenya bakkichaa nuuf himani. Guyyaa dheengaddaa duula milishoonni Amaaraa Oromoota Walloo aanaa Artummaa Fursii karra kaarraa qoree jiraatan irratti bananiin lubbuu qonnaan bulaa tokko dhukaasa humnoonni shiftaa Amaaraa bananiin ajjeefamuu maddeen keenya bakkichaa nuuf himani. Akka maddeen keenya bakkichaa nuuf gabaasanitti aanaa Artummaa Fursii ganda qonnaan bulaa Caffaa Dirree bakka Dalgoo jedhamutti qonnaan bulaa abbaa maatii ta'e nama obbo Umar Amaduu jedhamu milishoonni Amaaraa dhukaasanii ajjeesus nuuf himani. Bifuma wal fakkaatuun aanaadhuma Artummaa Fursii bakka kaarraa qoree jedhamutti guyyaa kaleessaa humnoonni milishoota Amaaraa qotee bulaa Oromoo nama maqaan isaa Useyyaa Sultaan Ahmad jedhamu irratti dhukaasa banuun kan ajjeesan ta'uu maddeen keenya bakkichaa dabalanii nu himani. Walumaa gala duulli sanyii duguggaa balleessuu Oromoota Walloo irratti jabaatee deemsifamaa jiraachuu kan dubbatan jiraattonni kaaba Oromiyaa Walloo duula irratti baname kana tokkummaadhaan dura dhaabbatanii qe'ee ofii irratti kabajaa ofii deeffachuuf Oromoon biyya keessaaf alaa akka isaan jala dhaabbatan amananii jiru. Oromiyaa kutaalee garaagaraa keessatti duulli waraanni mootummaa maqaa sakkatta'insaa Abaa Shanee jedhuun uummata Oromoo irratti labsame hawaasa bobbaaf gala dhorkaa jiraachuun gabaasame. Akka gabaasaan BBS Oromiyaa irraa nu dhaqqabetti duulli maqaa sakkatta'insaa Abaa Shaneetiin uummata irratti baname hammaachuudhaan uummata rakkoo ulfaataa keessa jiraachuu ibse. Waraanni kunis lixa Oromiyaa godinaalee Wallaggaa Arfan irratti bobbaafamuun namoota nagaa ajjeesuu, reebuu fi hidhuu itti fufanii jiraachuus gabaase.
bifa wal fakkaatuun kaaba Oromiyaa Walloo keessattis mootummaan naannoo Amaaraa humna addaa uummata Oromoo Walloo irratti bobbaasuun lubbuu lammiilee galaafachaa jiraachuu ibsee miidiyaalee naannichaatis uummati Oromoo Walloo ABO shaneedha jechuudhaan maqaa balleessaa jiraachuun gabaasaaleen DBS dabalee ibsaa jira. Uummanni Oromoo qabsoo isaa keessatti galma kaleessa ittiin lafaa ibsan gayuudhaaf qabsoowwan atakaroo gurguddaa fi wareegama kumaa fi kitila gootota isaa itti dhabee hayyoota kumaa fi kitila immoo mana hidha keessatti ittiin dararamaatiin jiru galmaan ga'uudhaaf qabsoo kallattii garaagaraatiin gaggeessaa jiru keessatti mootummaan gabroomsaan yookaan mootummaan abbaa irreedhaa kan dabareewwan 3 fi 4 darrabamaa ture walirraa fonqolchuudhaan wayyaanee eega biyyatti galchee as ammoo mootummaan sirna kaleessa haaromsuudhaaf dhimbiibee deemu galmaan gahuudhaaf jecha Abiyyi Ahmediin kan hoogganamu waraana uummata Oromoo irratti labsuun isaa beekamaadha. Keessattuu gara lixa Wallagatti maqaa adda bilisummaa Oromoo yookaan ammoo ABO shanee juun uummata Oromoo nagayaan hawaasa carraaqqatee bulurratti waraana labsuudhaan egaa jiruudhaa fi jireenya isaan lagee bobbaa fi galtii itti hammaatteeti jirti. Egaa lubbuun namoota hedduudhaatis weeraramaa jirti. Uummanni Oromootis kan kutaa Wallaggarraa alaatis dhimma kanaaf jecha halkanii fi guyyaa yaaddoodhaan akkasuma immoo akkaanii cinaa dhaabbachuudhaaf afaan qawweetiin dararamaati kan isaan jiran jechuudha. Haaluma kanaan rakkoo ulfaataa keessa jiraachuudha. Mootummaan ammoo san qofa osoo hin ta'in uummanni Walloo dheengaddaa gocha suukanneessaadhaan irratti raawwatamee kan ture ammallee itti fufeeti kan jiru. Keessattuu gaa uummanni duulli Lijuu Haayiliin Amaaraatiin Walloo irratti godhame baay'ee ulfaataa taati jira. Uummanni Oromoo bakkuma jiru akka kana cinaa dhaabbatu. Lola dhiyeenya kana humna addaa naannoo Amaaraaf uummata Oromoo Walloo gidduutti gaggeeffameen namoonni 18 fi 53 madaa'u Reuters gabaasee jira. Mootummaan naannoo Amaaraa lola kan gaggeesse namoota nagaa ajjeesee ABO shaneedha yeroo jedhu oduu himaa waraana bilisummaa Oromoo obbo Darbii ammoo mootummaan naannoo Amaaraa duguuggaa sanyii raawwachuu ifatti labsachuusaa dubbatu. Munawwaraa Ahmad dabalataa qaba. Lola dhiyeenya kana uummata Oromoo Walloo fi humna addaa naannoo Amaaraa gidduutti gaggeeffameen yoo xiqqaate namoonni 18 Reuters gabaasee jira. Gabaasa madda oduu Reuters guyyaa kaleessaa Ebla 19 2020 baaseen lola uummata Oromoo fi Amaaraa gidduutti gaggeeffameen lubbuun namoota 18 dabruu bulchitoota waabeffachuun gabaasee jira. Lola tibbana Oromoo fi Amaaraa gidduutti gaggeeffames filannoon biyyaalessaa ji'a Waxabajjii keessa gaggeeffamuuf jiru dursee ta'uu ibsee jira. Haleellaa siyaasaa fi gosummaa irratti xiyyeeffatee biyyattii keessatti gaggeeffamaa jiruun bulchiinsi muummicha ministeera Abiyyi Ahmad qormaata jabaa keessa seenuu ibsee jira. Reuters saboonni gurguddoon biyyattii keessa jiraatan Oromoo fi Amaarri daangaa irratti wal haleeluun qormaata biraati jedhe. Uummanni Oromoo saboota biyyattii keessa jiraatan irra guddaa yeroo ta'u saboonni Amaaraa Oromootti aanee lammaffaadha jedhe. Naannoon Amaaraa fi Oromiyaa bakkoota hedduun kan wal daangessan ta'uu ibsee namoota nagayaa kan daangan ala jiru irratti tarkaanfiin fudhatamaa dhufee jira jedhe. Torbee kana kaaba biyyattii magaalaa Axaayee jedhamtu tan naannoo Amaaraa keessatti argamtu keessatti humnoonni addaa naannoo Amaaraa nama nagayaa kan dukkaana isaa gurgurachaa jiru erga ajjeesanii booda lolli jalqabu bulchaa jiillee dhummugaa obbo Jamaal Hasan waabeffachuun Reuters gabaasee jira. Dabaluunis godinichi naannoo Amaaraa jala waan jiruuf humni addaa naannichaa godinichatti bobbaafamuu kan ibsan obbo Jamaal godinicha keessa garuu irra caalan uummata Oromootu jiraataa jedhe. Kanaaf yeroo humnoonni addaa naannoo Amaaraa nama nagayaa ajjeesanitti ummanni gara mana isaa galee qawweeftatee dhufe lolli akkaataa kanatti jalqabu ibsee obbo Jamaal. Itti fufuunis keellaa fayyaa tokko keessa namoonni 53 madaa'uu fi 18 kan lubbuun dabre ijaan arguu hime hundi isaaniitu saba Oromoo ta'uu mirkaneesse. Bulchiinsa naannoo Amaaratti oduu himaa kan ta'e obbo Gizaachoo Mulunee abbaan dukkaana Axaayee keessatti ajjeefamee fi lola gaggeeffamaa ture irratti deebii kennuu diduu Reuters gabaasee jira. Dhimmicha irratti godina Shawaa Baatiitti gaafatamaa aanaa Qawata kan ta'e Iliyaas Abbabaa dhimmicha irratti yaada kennaniin lola kana kan uume loltoota adda bilisummaa Oromoo kan yeroo dheeraaf baqattummaarraa turanii bulchiinsa Abiyyi Ahmad booda akka malee baay'achuun humnoota biraa waliin ta'uun garee mormii gaggeessaa jiru ta'uu Reuters hime. Iliyaas sababa lola kanaatiin namoonni baay'een du'uu fi manneen amantaalleen barbadaa'uu hime jira. Ta'us garuu ABO shanee yookaan waraana bilisummaa Oromoo lolicha keessatti hirmaachuu isaa ragaan agarsiisu hin argamne. Oduu himaan waraana bilisummaa Oromoo Odaa Tarbii deebii iimeelaan kennaniin mootummaan naannoo Amaaraa uummata Walloo waliin ABO'tu na waraanaa jira jechuun isaa duguggaa sanyii biraa gaggeessuuf ifatti labsataa jira jedhe. Lolli kan taasifamaa jiru humna addaa naannichaa kan meeshaa waraanaa gurguddaa
hidhatanii fi qotee bultoota akkuma amala isaanii qawwee AK-47 kanneen qaban jidduutti ta'uu ibse. Lola gaggeeffame hordofee ministeerri raayyaa ittisa biyyaa Dilbata Dabree ibsa baaseen naannichi koomaandii poostii waraanaa jala galchuu ibse magaalota naannoo Amaaraa, Kombolchaa fi Dabra Siinaa jidduutti karaalee gurguddaa irraa fageenya kiiloomeetira 20 irratti namoonni meeshaa waraanaa hidhatanii socho'uu akka hin dandeenyellee ugguruun ni yaadatama. Naannoo Amaaraa magaalaalee gurguddoo jiran hunda keessatti hiriirri mormii uummataa naannichaan gaggeeffamaa jira. Akeekni hiriira mormii kanaas sirna bulchiinsa muummicha ministeeraa Abiyyi Ahmed kan balaaleffatu yeroo ta'u, ji'oota muraasa dura faallaa hiriira har'aa kanaan muummicha ministeeraa Abiyyi Ahmed deeggaruun kanneen hiriira deeggarsaa bahan ta'uun ni yaadatama. Hiriirtonni guyyaa irraa dhaadannoolee garaa garaa dhageessaa kan turan yeroo ta'u, maxxansaalee Oromummaan haa baddu